kana jiltu yeroon galtaa jedhanii gaa Jibuutii keessatti ijoolleen quraana kukkutte sun lamaan umurii guutuu itti murtaa'e jechuu odeeffannoo dhageetiin jira jechuudha. Namni Yemaalin maadhani Yemaanin xabaasaa yaayee በእሳት አይጫወትም ጀን አባንተ ሸዋየስ የጽጌ ሳታቱ የሷን ጠባሳ ያየሰው በእሳት አይጫወትም ከንጀደሙ ጅራ ተኮሙ ማን ያፋን ኦሮሞቲኒሞ በቃ እና ነጃቲ ነምኒ አርጌ ነጃት ካንሽን ዳማ ከምቲ ደፊ አካንቲ በሄ አካምቲ mana hidhaati baatee ergii akkas ta'e jechuudha. Namni najaatiin argee qoosaa yookaas haasaa amantaan naqa qoosaa amantaa eenyuyyuu jechuudha. Qoosaa amantaan naqa yeroo darbe ijoollettiin tokko maqaan ishee Sa'aadaa fi Hiriyaashee jechuudha. Sa'aadaa fi Hiriyaashee nagaa waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa shamarran keenya yeroo baay'ee garuu baaqaarac ijoolleen kun karaa asiin dhiyoon karaa nama bushaadhaan baaqaarac ለመፈመስ ነበር የፈለጉት እና ሀረሙ ማይና ማርፊቸሳ ኦኬ ይፈታም ያ ዱፌ ዋንሳ እኔ ኢንተረስቲ ሳንቀቡ ባይዘወይ አገፈቹ መለ ሀሰማዩ ቀማ kana keessa gibbii kana keessattuu jechuudha baay'ee oromoon jiru baay'een isaanii oromoon jiru garuu amaarifaasa abadan afaan oromoo naasa'anii ani garuu akkasan oromoo ta'anii yoon beekee suma isaan amaarifaan nattaasaw afaan oromoodhaan nattaasaw amaarifaan nattaasaw afaan oromoodhaan nattaasaa jechuudha beekaa dabara jechuu yoo jara yoo ta'e immoo silaa jarri immoo hin danda'an jedhee amaarifuma jara faanaasa እና ሬሳነት ፈስኒን ጀቹፈኒ በር እና ጊዱ ከነቹዳ ጆልቲኒ ቁራና ኩኩተን ጀደሜ ሃሷታ ሲሰማ ከቱረኑ ዳገሄራ የሮ ደርበሞ ቀበማኒ ካንጀዱ ተቆሲ ዳገሄን ቱሬ ኤጋ አማጋሩ ጀቹ ቪዲዮን ሳካሌሳ ገዲ በሄ ሚዲያ ወረ ጅቡቲ ረቲ ጀቹዳ ፔጂ ሳኒ ረቲ jarri lamaanu qabamanii ani viidiyoo salaaleera xinnoo dhuma saachuun akka dhuguma to'atamanii seera jala oolan kan agarsiisu ragaadhaaf jechuudha akka namoonni dhuguma akkasaan qabamanii arguu fi viidiyoon isaanii gadi bahee jira garuu fuulli isaanii mul'atu fuulli isaanii kavartee jira because isaan dubaroota waan ta'aniif fi bakka kun immoo seeruma isaanii seeruma biyya sanaas waan ta'eef fuula isaanii dhoskaniiru garuu eenyummaa isaanii eenyu akka ta'a ragaa faana dhaqanii qabaniiru quraanii ciccitee kukkutames iddoo isaaniitti argameeti jira harka isaanii irra jira asuma faana qabamanii basmaa faa ምናምን godhaa turanii ashaaraa gugguutaa turanii viidiyoo sana irratti ijoollettiin lamaanii keeziin guddaan jechuudha maaliif kukkutuun isin barbaachise yookaas quraana kana akka goota maaltu maaliif barbaadan jedhanii gaafannaan isheen tokko isheen waannaa taate kukkutte suni hiriyaa kootu fammasuu yoo barbaadde wayne maaliga sila waanuma badaas hojjetame waanuma ta'es hojjetame haafammasamuu qofadha kaayyoon Kazas erga fammasame gara kamitti deem qileetti deemte ati atamma qilee qumburos mannadi ana mannadi asitan golfa sitarkaan of godhe way seexana si dogoggorse miti way immoo itti ergaa isaa miti way uumaa miti waan akkasii yoo ta'e namaa gaddu ati garuu qalqal jettee amaga famasii dhanne si duuba fiigdee ofii kee qilintoo xirqimete ana mannadi nanda kanu habibti nagaadha nachi achiti kanaaf hin jedhe bar indina mu maraatee waan jirte akka maraatti jirte ammayyuu bar afurri mana hidhaatti ishee maraache jechuudha najaat sun ammoo maraattee waan maraattu dhabdee jirte jechuudha si baabadhisi oduu kanan fixannaa maaliif kukkuttee jennaani hiriyaa kootu fammasuu yoo barbaadde kana godhi kanaan qoosaanin jiru waan ta'eef namni hundu sordofa yaa'u akka isaan amma akka hin argamne yookaas akka hin qabamnetti yaadaniitu
akkana jettee gorsina ishee akkas naan jedhee jette. Jettus jechuu baattus kan gadi ba'ee qadda kukkute garuu isheedha. Garuu lamaan isaaniiyyuu immoo murtee wal fakkaataa fudhatanii jechuudha. Murtee wal fakkaataa umurii guutuutti itti murtaa'e kan jedhu dhagaheetiin jira jechuudha. Dubartoonni keenya jechuudha. Waan manaa baateef hin beektu, waan hojjettullee hin beektu. Amma fammastee ufteetu nunimmoo foloosi goone si duuba deemnee famasii keenya footoo kee maxxansitee yoo ati waan tokko goote yoo ati fincaanis fincooftee yoo ati gugurratuftees akkas goote beeluun akkas goote ne viidiyoo sirraa hojjenne kan famasiidha. Qilinxootti siisni sirraa haawursu minaa gabbaanye maani qoosa akkasii maa deemta ofiin kabajju. Amantaa jechuun jireenya jechuudha. Namni kamuu jechuudha. Abbaan fedhe kan itti jiraatu sana amantaan sun jireenya isaati karas. Kiristaana haa ta'u musliima amantaan isaa sun jireenya isaati. Anuma fakkeenyaaf amantaan koo jireenya kooti. Jireenyadha. Kana jechuun jireenya namaa kukkutuu jechuudha. So akka gatii ishee baasisu wallaaluu hin qabdu turte. Akka gatii ishee kan falsiisu ispeeshaalii immoo iddoo isheen jirtu biyya musliimaa keessa ta'e akkana dalaguu jechuun baay'ee tokko gatii nama kaffalchiisa. Kabajni eenyumaafuu amantaan ikkoo kabaja nama barsiisa bara. Amantaan kamuu kabaja nama barsiisa. Amantaan kamuu akka namas ta'e namni wal kabajuu fi kabajni dhala namaa keessa jiraatu ni barsiisa jechuudha. Namni tokko immoo waan itti amane waan fedhe waan kun na fayyisa jedhu yookaas jannata nagashu yookaas jireenya bara baraa naa kennaa gannatan ittiin seena kan jedhu hin amanata mirga guutuu qaba. Kanarraan kana garuu arrabsuun xiqqeessuun gadi dhiituun isuma kamiifiyyuu hin eeyyamamu. Namni kamuu gatiisaa hin kaffala. Bakka ati falmuu dhiisisi waa'ee isaa jechuudha. Gatii kee hin kaffalta jechuudha. Kanuma eenyutti. Kanaaf baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Amma kun qilinxoo lama ta'anii qilinxoo wal galchanii qilinxoo wanti Jibuutii jiruudhanii akkatti bu'aan isaanii kan isaan warra isaaniifis ofii isaaniitiifis buusanii silaa birrii lakkaa'uuf turan isaaniillee fammasanii jechuudha. Fammasanii bakka qullaa deemanii yookaas waa akka barbaadan ta'anii birrii ta'uu fi amma famasoonni birriidha. Beektumti famasoonni birrii qadaaliin attaman bara. Akka ati ji'atti dafqitee argattu seeteessa daqiiqa sa'aatiidhaan argatu habiibti waan tokko yoo hojjetan jechuudha. Famasoonni ati ji'a kee eegde yalla jedhamte. Bumi shili ijlisi ikui kasili midrishino rohi jibi bakka dhamde matange qiu amma si jedhuto jette je egatte sanu ji'ansi kennamu yookaan siin kennamu yookaan ji'a sadiitti gana yaaddoo sammuunaa kennu moonaan kennan jecha ji'a sadii eega yookaan ji'a lama eega achi kan balaan sitti bu'ee mataan si naanneeti deemuusa kee argata faamasiin garuu akkasumatti fataa riilaaksii godhee qeensa godhatee humaan heerii godhatee xoorinii isatti bu'uun inni kaamuun konkolaataa qabaa inni kaamuun raayidiidhaan deemee jiraata. Kana barbaadde kan baaqaaraa cima fammasii yallama habiibti. Akkanatti baalaganii fammasuun hin jiru. Waan ta'e hojjedhu. Waan sirrii tokko hojjedhu. Bakka. Waan isin adabsiisne hojjedhu. Waan seeraan sin gaafachiisne waan kamuu seera ala yoo deemte si gaafachiisa. Waan seeraan sin gaafachiisne hojjedhu. Fammasuudhaaf yoo ta'e yookaan ofirratti hojjedhu yookaan jireenya mataa kee yookaan jireenya maatii kee irratti hojjedhu waan si mul'isu ol baasee jechuudha. Unless and otherwise adabadha. Dhugaan sin jedha qoosa akkanaa dhiisa. Mucatti ishee wallaalummaadhaan isheenillee jechuudha wallaalummaadhaanii isaan kun deebisan iyyuu ajaa'iba argitanii famasuudhaaf jedhaniitu kan akkas godhanina kun hirraayyuu namaan kennu baay'ee jechuun dhiifama wayii xiqqooma waan si dhiisisu iyyuu hin qabu. Mucaa yeroo tokko Dubaayitti illee quraanaa fi isheen hin kukkunne garuu quraanaa fi macaafa qulqulluu wal bira qabdeetu faarfannaa faarfatte ta'ee faarfannaan itti fakkaata walaayittaadha mucattiin faarfannaadha afaan walaayittaatiin faarsaadha.
quraanaa fi macaafa qulqulluu wal bira qabdeetu ittiin faarfattee in kukkunne baay'ee isheen in kukkunne no quraana baatteetu faarfatte wal bira qabdeemti soorii quraana qabdee harkaanii faarfannaa moo faarfatte soo afaan walaayittaatiin faarfatte namoonni baay'een warra afaan beekanii faarfannaa akka ta'e bara warra kaan immoo hin sirbite baatteen itti sirbite jedhanii girgirrii baay'een ka'ee lolli ka'ee mucaan sun an hin beekuu jette bakka wallaalummaa ishee akka ta'e amantee dhiifama gaafattee mucaa sana dhiifamni godhame laal amma wallaalummaa kee yoo himatte si dhiifamu garuu kun ija baasaa fammasuudhaaf quraana aayizar wangeela kukkutuu jechuun baay'ee gatii nama kaffalchiisa. Lafarratti illee yoo siin kaffalchiisne seera biyya lafaatiin illee yoo siin kaffalchiisne waaqayyo gatii si kaffalchiisa jechuudha. Na Please of eeggadhaa shamarran keenya waaqni gaafuma barbaade guyyaa isaa sinaaf hammasiisu qabeenya siniif haa kennu malee higgawwax ndaatteedu.